akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa nu simattuun hundi galatoomaa baga dhuftee as dirree islaamaa waan nu dhufaan beeynu waan as deemaa tanaaf baruun nutti dirqamaa walit dhufnee galgalaa ganamaa xiqqaa guddaan dubartii islaamaa waan gaggaarii dhagayuuf kalaamaa yaa kan haftee naaf dhagay ammuumaa siifii inni maal garaagarummaan filadhumee kabajamaa naamaa dafii kootu diinittiin siyaamaa babal'isuu barnootaa jabduudhaa akkam goonaa mariidhaan furuudha waliin teenye muftii addunyaadha yaa sheekh Adam arkadhu milkiidha hojiin tante walgeesse ardiidha amiirranis gaafatan rakkoodha akkas goonu gaafatan murtiidha akkas je'en sheekhninis beekaadha النبي عليه الصلاة والسلام gaafa sammuutii lamaa jira hool tokkomu ruumi faaris jedhanii afaan isaanii ormi alamaan beeku isaan afaan alamaan beekan Abdullah ibn Amri malee lameen baradhuu jeen barruu isaaniiti afaan isaaniitiis ati koo keessa barate afaan isaaniiti barruu isaaniitiis waraqaa isaan kataban karraa nabii kaasu karabiin telkuus afaan isaaniiti katabee katti geessu akkasii islaamummaan lafa qabattee guddatte afaan cifa garagalfatanii والبرسيسو وانغاري الإسلام ما يسامبلتو galatooma amiirra majliisaa ergaa sheekhaa geessitan hawaasaa waan hojjettan tamimeen tamdhiisaa xiqqoo himee tarrabbiif hin dhiisaa waan hin banne tehe gochi keessaan bara baraan mul'atti seeneessaa hojiin teessan nama hawwisiisaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa barsiif ergan manaa manatti yooniif taatee abbootii hojiiti doktararraa hanga shufeeraatti waraqaarraa dubbifta manaatti baatiin waraqaan saddeeti tan qormaata ji'oota lamaatti qophaa'isiif kennaamti miidhegzaamiin marsaa afur kennaamti marsaan takka xumura dhumaati faayinaal egzaam akkas jechuu kooti mataan godha fatanya keessanii tun hundinuu amata keessaatti yoo milkooyte hunda fatanaati ni argatta badhaasa addaati jechi dhugaa jecha rabba laalaa addaan baasee haraamaaf halaalaa yoo baratte sumaa hunda caalaa naaf dhagahi mee takka gallaalaa miyaadiini kan futeerra laalaa jiruu isaanii ilmiiniif madaalaa du'aan kotus jannatu madaalaa ifin sobin yaa beekaa wallaalaa fuula rabbeetti hin dhandhamin laalaa firoottan koo kan dhiyoof halaalaa barsiin baanaa ilmaan shaadamtuulaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa boodan gaabbin ni deemti umriini
osoo qabdu humnaa fi irreeni usteen taa'in qajirtu lubbuuni boruun beeytu yoo kutte lubbuuni hireen bannaan hin jiru furmaanni hin baranne hin ta'u salaanni tanaaf baruun dirqama ikhwaani carraaqqannaan qeetuma jennaani siif mijjeessan barbaannaan afaanii akkam siifaa ta'u yaa abbaa hawaasaa si jaalachuu maalittiin qixxeessaa waan tolutti siituun nu kakaasaa haalli kan kee barataa mi'eessaa haasoyni kee deemuma kanniisaa sheddaawwi kooti kaayyoo abbaa gaman nu ceesiisaa nu kunuunsee bar nu gammachiisaa laalaa dhiyoo tan kutte khaleesaa har'a rabbiin nuuf godhe wallaansaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuula gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tan nuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa haalli jiru yoo sitti ulfaatu yooniif dhabdee maallaqallee taatu rakkoon dhufte yoo sitti marfaamtu diinqabaannaan waa takkalleen taatu tutujjaartee sammuu yoo qullaattu qabeenyi kee beekumsa hin caaltu bifa ammayyaan madda haraashii kootu afaan feeteen rakkoo hin himattu irraa nafin halkan guyyaa taatu tola rabbii dagatte akka hin dhabne sabrii osoon yaadin meeqaa bu'e qabrii harka ol qabii ka'ii halkan waarii na dheeressi yaa rabbi too umrii du'a tasaa irraa nu baraarii keessaaf duubaan diiniin nu miggaarii yaa gaafitti nakiiri himunkaarii si gaafatan tolaas ta'u shaarrii dhagaaf biyyeen si cufamti marrii hanga dhumaa ibaadaan xumurii ibsadhu ta'e qabrii akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuula gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tan nuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa dhumarratti naaf yaadadhaa naamu niimaan rabbii nutti waan beekamu lubbuu tiyyaaf teetiif waan hin dhaamu hin hifatin khayrii siif ergaamu iddoo feetetti sumaaf ergayyoomu hiree kana argachuun hin goomu rabbiin keetis ija siif arjoomu si dhorkannaan fayyaan hin argamu meeqaan tamii qadu'aaf eeggamu bashannanee qafedhu daddeemu gariin garuu tasumaan beekamu bara baraan beekee hin dhabamu yaa rahmaanii amriin teeti yoomu ijoollee silaa boruuf abdataamtu bishaan nyaatee naaf yaadadhaa naamu nu sabbarree kan biriin shakkaamu kana laaltee sammuus hin gurfaamu sodaatamus dhaquun hin oolaamu sodaatamus dhaquun hin oolaamu akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuula gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tan nuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa